Arras torban keessatti yeroo tokko qofa wantoota ani itti fayyadamu keessaa kanan baay'ee jaalladhuu fi filatamaa ta'e tokko isinii qabadhee dhufe. Asumarraanis gaaffii hedduun keessan yeroo baay'ee irra deddeebitanii na gaafatanii hage tokko isinii deebisuu nan yaala. Turtiin keessan hage xumura viidiyoo kanaatti yoo ta'e deebii baay'ee argatte, waan baay'ee baratte, waan baay'ee sirreeffattee dheetiin abdii qaba. Gaaffii keessan keessaa tokko rifeensa keenya torban keessatti agamiin itti fayyadamna, torban keessatti yeroo meeqa miicuu qabna, yeroo meeqa filachuu hiikkachuu qabna kan jedhu. Akkasumallee wantoota itti fayyadamtu kana yeroo yerootti ni jijjiirta. Nuti immoo isa kamitti fayyadamnu kamtu nuuf ta'a, filannoo keenya isa kam godhanna warri jettanis jirtu. As gubbaarratti isinis immoo akkuma koo isinii mijatee haalli keessan isin tamacha'ee mana keessatti wantoota keemikaala garaagaraa irraa bilisa ta'an qopheessitanii haalumaan itti fayyadamaa jiru kanaan kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e baay'ee akkasiin fayyadu shakkii tokko hin qabaateena. Hin danda'amne taanaan filannoo keessanii wanta itti fayyadamu keessaa tokko filattanii itti fayyadamuu dandeessu. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii jecha ani baay'ee nagaa kooti haaluma argaa jirtan kanaan jira. Haaraataatiin dhuftan subscribe gochuun, like, share gochuun, asxaabas taayitii keessan yaada babbareedaa keessan sanaatiin aga xumuraatti na wajjin tura. Gara viidiyoo kootiitti yeroon deebi'u akkuma argaa jirtanii lama qabadheen jira jechuudha. Waan lama qabadheen jira. Zayitii kana hojjetadhee kaawwadhee jira. Akkuma yeroo hunda isiniin jedhu waan kana biraan dhabuu qopheessee lafa kaawwadha. Gaafa ni barbaachise reedii yookaan hojjetamee taa'ee waan ta'eef achuma fuudheetiin itti fayyadama. Zayitii sana keessa kan jiru maal ture yoo jettanii jinjibila, qurunfudii, roosmerii fi abasuuda gurraacha akkasumallee zayituunii jechuudha. Isa kan walitti hojjedhee kaa'een ture garuu har'aa wanta filannoo godhadhee itti fayyadamuu barbaadu. Akkuma argaa jirtanii avokaadoodha. Rifeensi koo baay'ee goggogee jajjabaatee jira jechuudha. Isinis immoo wayita rifeensi keessan jajjabaatee goggoguutti dibata fasaashii ta'e osoo hin taane yookaan immoo kireemii waan akka kireemii furdaa jechuudha. Qibaatii furdaatu fayyadamtanii baay'ee filatamaadha. Maaliif qibaatii fasaashii rifeensa ni farfara malee walirraa harcaasa malee walitti hin qabu jechuudha. Kanaafuu yeroo rifeensa keessanii akkuma koo irraa kan isin jaraa goggogu yoo jiraate wanti isinitti mijatu yoo jiraate yoo qabaattan qibaatii furdaa ta'e kireemii ta'e avokaadoos hojjetachuu dandeessu. Muuziillee ta'u akkasuma maayoneesiin kan rifeensaaf ta'ullee ni jira jechuudha. Walumaa galasaatti qibaatii furdaatti otoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Kun akkuma argaa jirtan egaa amma itti fayyadamuuf hin deemaa jira jechuudha. Tokko tokko isa gaaffii isin gaafattanii asuma keessa jira. Ani ofii kootti fayyadaman achirraan isiniif ibsaa itti fayyadamtan waan hin barbaaduufi isin garuu rakkoon keessan viidiyoo haga xumuraatti ilaaluu dhabuu keessanii natti fakkaata. Waan mana irratti hojjedhe deebistan warri na gaafattan jirtu. Qaxaloonni jajjabeen qimamoonni madaamii warri immoo itti fayyadamuutti jirra. Haalaan nu fayyadaa jira. Waan baay'ee barachaa jirra jettanis jirtu. Kaanillee akkasuma jechuudha. Yaa akkuma argaa rifeensi koo baay'ee goggogee naaf lamuu didee walxaxee jira. Sossobbii miiqaan harkaan filee filaatiin filee kun amma dibachuu eegaleen jira jechuudha. Kana akkasumatti ilaaltaniyyuu madaaluun tilmaamuun isin rakkisu rifeensi gaafa goggogu fasaashiin jechuudha. Kanatti otoo hin gannaqee farfaree lafa naqaa malee faayidaa naaf hin qabu jechuudha. Kanaafuu waan akkasitti fayyadamuu qabdu. Avokaadoon faayidaa guddaa akka rifeensaaf qabu akkasumallee viitaaminoota garaagaraa kan nu fayyadan akka of keessaa qabu iddoon keessan beektu warri beekne immoo asumarraatiin isin ibsuun barbaade. Yeroon hojjedhu yookaan avokaadoo kana yeroo ndaakoo viidiyoo hin waraabne maaliif naamma jenne akkaataa hojii isaa barbaadden immoo isa viidiyoon kanaan hojjechaa ture hedduun sarara deebiitiin itti fayyadamaa waan hin jiruufi gadi buutanii achi keessaa argachuu dandeessu. Kuni avokaadoo fi zayituunii jechuudha. Avokaadoo fi zayituunii duwwaadha. Wanti biraan itti dabale hin jiru. Zayituuniin hin taane jettanii warri gaafa akkasii gaafattani weeraa zayitiinii zayituunii maa oliif ooyiliin illee isuma tokkuma jechuudha. Maqaa meeqa qaba zaytiin suni keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa artan baay'inaan isa kana ni beektanii. Kanaafuu zayituuniif avokaadoo qofa walitti daakee kan itti fayyadamaa jiru jechuudha. Kun haaluma argaa jirtan kanaan isinis akkasuma rifeensi keessan kan wal jalaa isin xaxe yeroo goggoguutti suuta ittanii obsaadhaan yookaan tigistiitiin akkasitti harka keessan erga walirraa hiittanii booda filaa guddaatiin filtanii wantoota qibaatii furdaa ta'anii kireemii ta'anitti yoo itti fayyadamtanii baay'ee isin fayyada. Rifeensi keessan akka hin caccabne, akka hin buqqaane, akka hin ciccinnee fi faayidaa kan kennu jechuudha. Akkasuma torbanitti yeroo meeqatti fayyadamna warri jettanii gaaffii keessaniif deebii torban keessatti yeroo tokko kanan itti fayyadamu jechuudha.
kana torban keessatti yeroo tokko miicumaaf gaafan jedhu sana torban keessatti miicuuf gaafan jedhu wanta kanatti fayyadamiitiin ofirraatii miicaa jechuudha. Kanas ta'a qibaatii kan biraas ta'a oilii kan biraa ta'a mana keessatti hojjedhee kanan qabu itti dibee ofirra daqiiqaa 30-40 tursee booda ofirraa miicaa jechuudha. Warri ofirratti yoo dhiisne hojjettanii dibanni isin dibattan sun akkasiin ofirratti dhiistan fooliinsaa isin tamacha isiniif ta'e taanaan dhiisuu dandeessu rakkoon qabu. Garuu wanniin akka avukaadoo kireemii akkasii kana ofirraa miicuun dirqama hin barbaachisu ofirratti dhiisuu waan ta'eef na hubachuu dheetii yaada na wajjin jirtu laayikii sabskiraayib gochaa dhaggeeffachaa anis kana godhachuun qabaa jecha jirtu dheetii yaada saaba keessaniini kun ogaa akkuma argaa jirtanii dirqama jalqabaa xumura isaatti warri dheeraas gabaabaas qabdanii masaajii gochuun baay'ee tokko rifeensaaf faayidaa akka qabu ni beektu. Akkuma masaajii gochuu qabdu jechuudha. Rifeensi duran kafaaf fedhee cufuun foratee jiru akka inni itti laslaxxi jechaa jiru argaa jirtu miti baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Fiilingii gammachuus keessa jiru. Kana isinitti himuu hin danda'u. Kanaafuu carraan kun akka isiniin dabarre isin saalee kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Yoo isinii galuu baate viidiyoo lafa kaawwattanii ilaallachuudhaan hojjetachuu dandeessu. Kunoo gama tokkoon fixee gara kutaa biraatti darbee paartii gamaatti darbee jira jechuudha. Argitanii baay'ee wal xaxee jira. Kana fakkaataa akkasiin hubachaa jirtanii. Shakkii tokkoyyuu hin qabu akkasiin eessayyuu hin deemne viidiyoo kana xumuraatti osoo hin ilaalin akkasuma ramadaanni dhufaa irra waan ta'eef wanta rifeensa keessaniif ta'u kan hojjetamee turuu danda'u kanneen akka oolii, roosmerii, qurunfudii, jinjibila manaamina kana amma kana too ramadaanni guyyaa 4-3 akkasitti waan galiin itti fakkaata dafa hojjedhaati ol kaawwadha. Yoo isin jiraattanii jireenyis kan jiraatu waan ta'eef wanti hundumtuu isin duubadha. Eenyummaa keessanii fi rifeensa keessan akka hin daganne akka hin irraanfanne warri kushiinaa keessa hojjetan xinqaaqee godha. Zayitii waa tokko tokkorraa kan kanarraa fi rabbisinaa gargaaru jechuun barbaade. Kun oga haala kanaatiin masaajii gochaan jira jechuudha. Torban keessatti yeroo meeqa miinya warri jettan yeroo tokko qofaa yoo miiccan baay'ee bareeda. Torban keessatti yeroo meeqa filuu qabnu yeroo jettanii ana fi gooti yeroo 3 kanan filu torban keessatti jechuudha. Torban keessatti quxuxurii isaa irratti hojjetadhee guyyaa 2-2 fila. Torban keessatti guyyaa 3 dhufaa jechuudha. Gaafa torba bulee guyyaa 8ffaasaa miicuun koo dirqama wantoota itti fayyadamuun qopheessee yoon qabaadhe itti fayyadamee yookaan itti dibee daqiiqaa muraasa ofirra tursee booda nan miicaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kunoo xumuriitiin jira. Dhumarratti masaajii gochuun dirqama. Maaliif masaajiin baay'ee waan fayyaduufi dirqama haala kanaatiin rifeensa keessa walirraa hirtanii qoqqoodaniitu wanta itti fayyadamtan sana keessa seenii pirootiin achi keessa jiru gara rifeensa keessanitti akka darbuudhaaf masaajii gochuun dirqama. Akkasuma warri rifeensi koo xiyyoonsa walna jalaa xaxaanii ciccitaa maal gochuun qabaa warri jettanii kanarrattis viidiyoo irra deddeebiitiin hojjedheetiin ture. Gadi buutanii bakka rifeensi keessanitti wal qabatu ciccitu irraa kukkutuutiin daftanii kunuunsa goota yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessan akka dheeratuuf sin gargaara jechuudha. Warri immoo rifeensi koo duubaan dheeraa fuuldurri isaa dheeraa qixxa lamaan isaa walitti himnaan qabamuu jettanii rakkoon keessan seera qabeessaan gadi keessa seentanii filtanii tartiibanii filtan waan ta'eef rifeensi keessatti wal ciccitaa wal caccaalaa deema. Isa kanas immoo akkamittiin akka sirreeffachuu dandeessan viidiyoo gadi buutanii yoo ilaaltanii na wajjin chaalenjii kan hojjettanii akkani godhu kana yoo gootan ta'e yoo sin jijjiirama arguu baattanii annatu sobii warri na wajjin jiran wanta itti fayyadamu kana seera qabeessaan itti fayyadamaa jiran jijjiirama argachaa ragaa bahaa jiru akkuma isin koomentii irratti argaa jirtanii. Kunoo bakka kanatti gamaanis gamasiinis xumuree gongonii jira jechuudha. Bakka lamatti ashameetiin jira. Akkuma argaa jirtanii kunoo saahana duwwaa biftee jirti. Kuni avokaadoo fi zeenzeetunii qofaa jechuudha. Argitanii avokaadoo fi zeenzeetunii qofaa amma xumuree jira. Daqiiqaa 40 yoo sa'aatii 2-3 taa'es rakkoon qabu garuu kun immoo kanan kaawwadhu jechuudha. Nan qaba kana jechuu kooti ol kaawwadheen jira marsaa miilanaa isatti fayyadamuu hin danda'a. Kanaafuu sanafiin ta'inaa jajjabaadhaa rifeensa keessan kunuunfadhaa. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtan qimamoonni mana madaamii keessa wanti nama fayyadu baay'een isaa jira yoo isin qaxallee taatan yoo isin ogeetti taatanii. Kunoo amma kana xumuree feestaalitti hidheen jira. Feestaalitti hidhee jira. Daqiiqaa 40-30 sa'aatii tokko akkasii booda ofirraa miica. Ganaa mijate ofirra tursee ofirraa miica.
Kuno kan keessaa bee kana fakkaata jechuudha. Kuma isin jee baay'ee goggogee jira garuu seera qabeessaan suu ta'ee sossobee waan affileefu baay'een keessaan baane. Ishee kana bichaa argitanii ishee kana bichaatu keessaa bee. Kuno kana bichaatu keessaa bee isinin jaa. Kabajamoo daawwattoota kee kubsaalee hagammaatti akkasiin wajjin jirtanii shakkii tokko hin qabu. Akkasii waa dhaggeeffachaa waa barachaa jirtanii dhumni isaa garuu maal akka ta'e ammas walumaan kan ilaalluta. Amma bakka kana miicee jira. Miicee xumuriitiin jira garuu yeroo sanatti akka miicee been hojjetachuu hin dandeenye. Inni jidduutti natti bilbilame waan ta'eef hojii deemee hojii oolee yeroon achitti deebi'u goggogee jira lifaatiin komni kun kantuu argitanii baay'ee goggogee ammas deebi'ee jechuudha. Baay'ee goggogee kanaan maal gochuun barbaade bakka kanatti qibaatii qullubbii adii fi kokonaatii kireemii jechuudha. Isa kana amma kana bakka kanatti miicee qulqulleessee waan jiruu fi amma qibaatiin ammatti dibadhu kana irrumatti hin dhiisa malee irraan miicu. Irrumatti hin dhiisa malee irraan miicu jechuudha. Qibaatiin otoo hin miicinii fi erga miicee boodatti fayyadamnu garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qabas gubbaarratti. Kunoo kokonaatiin itti fayyadamaa jiru ishee kanadha. Xiqqoo itti dibuu barbaade maaliif istiishwaarii gochuun dirqama. Baay'ee goggogee waan jiruu fi kana hundumaa walirraa hiikee amma filee maal jedhutti hin tursa. Sa'aatii waan hin qabneef dirqama istiishwaariitiin ho'isuu barbaade jechuudha. Xiqqoo baay'ee isaa osoo hin taane istiishwaariitiin ho'isee dhumarratti shurrubbaa bakka afuritti hojjetachuuf deemaa jira. Agammaa anuma wajjin jirti dheetiin abdii qaba. Yeroo rifeensi keessaan goggogee qulqulleessitanii erga miicanii booda otoo bishaan keessa jiru daftanii qaqqabattanii kan sirreeffanne yoo ta'e arii hojiitti biizii waalli keessa yoo isin mijachuu dide ta'e istiishwaariitiin ho'isuu qabdu jechuudha. Maaliif rifeensi shaambootiin miicamee goggogee baay'ee waan ta'eef gaafa goggogummoo hin ciccita. Amma kana bakka jaatti hireen jira. Qibaatiitti diddibee goggoduun fi hin jira jechuudha. Xiqqoo ishee haala laafuu fi amma istiishwaarii gochuuf amma daqiiqaa 5 booda jechuudha. Akkasitti walitti mimicciireen jiran inni goggogee suni haala laafuufiin haala akkasitti fayyadame. Akkuma argitan qibaatii qullubbii adii fasaashisaa fi kokonaatiidha kan itti fayyadame. Fooliin isaa baay'ee namatti tola. Kanarraa miicuu irratti dhiisa. Gara deddeebi'ee isinitti machuudha akkasii galuu fi daqiiqaa 5 turee 6 turee akkas natti fakkaata. Yaa wayii maashinii keessaa baasee deebi'e akkasuma. Amma kana maal gochuuf hin deema? Istiishwaarii gochuuf hin deema jechuudha. Ho'isuuf hin deema. Xiqqoo baay'ee isaa miti. Baay'ee isaa miti. Yeroo istiishwaariitiin rifeensa keessan filattanii qibaatiitti baay'isina hin gubata waan ta'eef sirriin ta'u. Rifeensi keessan ciccee akka diimatee xiyyoon isaa ciccitu taasisa. Xiqqoodha kan isinitti fayyadamuu qabdan jechuudha. Baay'atee miti wanti kamuu taanaan. Murteessaan akkaataa itti fayyadama keessaniiti. Yaa akkuma argaartanii kun istiishwaarii kooti xiqqoo laphatti gochaa jira. Ho'iin isaa miidiyeem irrattidha. Miidiyeem irratti ogumatti wanta itti godhu kana wanta itti fayyadamu kana guutuutti itti fayyadamaa akkas gochaa jirtu taanaan qibaatii yookaan wanta naannoo keessan mana keessan keessa wanta isiniin mijatuun haala kanaan itti fayyadamtan taanaan baay'ee tokko yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessan bakka itti deebi'e yookaan ni dheerataa jechuudha. Warri narraa dhume jettanii dhumni isaa deebi'ee akka biqilu warri dheerachuu jettanii akka dheeratu warri fuuldurri narraa dhumetanii otoo hin beekin akka guuti argitu. Suma ogaayoon isinitti himee jechuudha. Yaa akkuma argaartan gaaffiin keessan tokkoon isinii deebi'aa jira jedheetii jaarraa amma kana xiqqoo ho'isuutti jira labbi gochaan jira. Walirraa hireetiin jechuudha. Mee isin yeroo istiishwaariitti rifeensa keessan filattan haala kanaan itti fayyadamtu akkam gootumii achuma akkasumatti fayyadama kana laalaatii isinumtuu deebi'uuf deebisame akkasitti fayyadameeraan akkasittiin godheeraa hidhaami jedhaatii gaaffii gaafadha. Isa booda dogoggorri eenyu bira akka jiru adda baafannaa jechuudha. Yaa akkuma argaa jirtanii kun haala kanaatiin ho'isaa jiran mallee filaa jira istiishwaariitiin baay'ee ho'aa miti miidiyeem irratti jira. Haga 3tti qaba lammaffaarraan kaa'ee jechuudha. Lakkoofsa 1 2 3 qaba. Isaan keessa lakkoofsa lammaffaarratti filaa jira. Lakkoofsa lammaffaarratti filaan jira jechuudha. Baay'ee namatti tola isiniin jedha kabajamoo daawwattoota kibii qabshaalee kana fakkaata. Gaaffiin kan keessan kan biraa yoo qabaattan ta'ee gaaffii barbaaddan warra akka ammaatti kan hin deebisinis yoo jiraate viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee isinii deebisa. Akkasuma ofii kootti fayyadamaa fi hojjetachaa jechuudha isin duratti.
walumaan hojjechaa jirra. Isinis immoo obsaatiin akkasinitti fayyadamtanii viidiyoo kanarraatii barumsa argattan firiis akkasiin fiddan yookaan waanca akkasiin fiddan shakkiin qabu. Amma kana gamanaan fixee gamanatti darbee walakkaa raqee jira gara xumuraa jira. Galata waaqayyoo kun haala kanaatiin xumuree jira. Amma kana shurrubbaasaa bakka 4 tiruu barbaade dhuma isaa ora shurrubba hojjedhu hin waraabne viidiyoo bakka xumuree asii galeetii jira. Maaliif nan ture natti barfate waan ta'eef kun haala kanaatiin xumuree jira. Kana bakka 4tti kunoo kana fakkaataa. Isinis immoo akkasiin waa irraa barattanii fi akkasiin jaallattan shakkiin qabu. Hagammaatti waan wajjin turtanii fi hedduu galatoomaa jecha gaaffii biraatiin akkasumallee viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti viidiyoo kana laayikii sheer gochuu akkasumallee haaraa taatan sabiskiraayib gochuutiin na eegaa. Dhumni isaa kana fakkaata baay'ee namatti tola. Bakka 4tti hojjetadhe jechuudha shurrubbaa kun haala kanaan baay'ee bareeda. Isinis carraa kanatti akkasiin fayyadamtan abdiin qaba. Baay'ee